አንዳንድ ጥያቄ ብቻ ለመጠየቅ ፈልጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስቱም ደጋግሞ ኢትዮጵያ በ110 በ111 አድጋለች ይላል። እኔ እሳቸውም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስቶቹ ያውቃሉ። በ111 ማደግ ማለት ተአምር ነው። ይህን ተአምር የሰራችው ቻይና እንደውም አሁን እየሰራች አይደለም፣ ታይዋን፣ ደቡብ ኮሪያ ናቸው። እንዴት ኢትዮጵያ በ111 ኢትዮጵያ እንዴት አድርጋ ነው በ111 ያደገችው? አንጎላ አሁን በ112 እያደገ ነው። አንጎላ ለምንድን ነው? በአንድ ጊዜ ብዙ ዘይት አገኙ። ዘይት ያገኙ ሰዎች ወይንም ሌላ ነገር ያገኙ ሰዎች በ110 በ111 ቢያድጉ አይገርምም? ለዓለምስ እንዴት አድርገን ነው የምንገልጸው? በ110 ቅድም እንደተባለው የዓለም የገንዘብ ድርጅት ኢትዮጵያ እና ሌሎች ምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ቢበዛ በ106 ያድጋሉ ብለዋል። እኛ ግን እንዲህ ብለን 11 ነው እንላለን። ይሄ ተገቢ ነው ወይ? አኒ ሁልካ ደመቅሳ ሰንበቶ ገርባ ሄፎ ምጥሪ አለንጎ በኬ አሌ ኤጉ ከንን አለደ አሌ ኤቢቻ ጀደማ ግንዲ ፕሮቪንስ keessatti achitti hamma waggaa 10 guututti barumsaan arganne. Tole deebinee dhufnee jirra. Jalqaba irratti oduu gaddaa qabna. Ittaansinee immoo soba Jawaar sobe tokko jechuudha. Ifumaa ifatti ka uummata inni sobe tokko waan irraa dubbannu qaba. Ani shaalloodha, shaalloo Oromooti. Nagaallee dagadhee akkam jirtu nagaa keessanii kan fayyaa keessanii jedha. Jalqaba irratti jechuudha akkuma ibsuuf yaadatte jechuudha Oromoon nama jabaa tokko jechuudha amma du'aan of bira dhabdee jirti. Obbo Bulchaa Dammaqsaa nama jabaa jechuudha, nama onnata na yaadadha. Paarlaamaa keessatti ifatte jechuudha sirna nama nyaata, sirna wayyaanee kan namni mana keessattuu suuta jedhee dhokateetiniin haasa'u fuuldura dhaabbatee ka itti mormaa ture jechuudha. Yoo inni kijibee kun kijibaa maaliif kijibdan jedhee ifatti kan mormaa turee fi akkasumallee nama barnootan jechuudha yeroo sanitti nama jabaa ta'e jechuudha. Nama faayinaansiidha yookaan immoo diinagdeedhaan maastarsii qabu jedhamee yeroo sanitti kan baay'ee beekamuudha. Nama akkaan barnootallee jabaa ta'e akkasumallee nama diinagdeedhaan of ijaaree fi nama siyaasa keessatti illee iddoo guddaa qabu jechuudha. Akkasumallee guutummaadhaan diina fuuldura taa'anii ifatti mormachuun akka danda'amu qeerroo fi qarree barsiise yoo jenne waan itti xiqqaatu miti. Nama ilmaan Oromoo ol deemaa Oromootii fi fakkeenya ta'uudhaanii sodaa odoon taane gootummaa ilmaan Oromoo barsiisee jechuun ni danda'ama jechuudha. Nama qabsoo Oromoo keessatti iddoo guddaa ga'uudha. Kanaaf goonni hayyuun yeroo hundaayyuu ni boqota malee ni du'e jechuun hin danda'amu. Maaliif yeroo hundaayyuu onnee ummata isaa keessa jira. Namni onnee ummata isaa keessa jiru immoo du'e hin jedhamu, ni boqotee jedhama jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee hayyuun du'e hin jennu, hayyuudhaan ni boqotee jennaan jechuudha. Boqonnaa fudhatee jennaan jechuudha malee diqqoo fuula ummata duraa gara biraatti achi siqe jennaan malee du'e hin jennu. Namni du'e jennuun
nama seenaa hin qabne, nama seenaa hojjetini, nama ummata isaa keessa hin jirre, nama yeroo jirutti ummata isaatiif bu'aa hin buufnetu du'e jedhama malee namni yeroo jirutti bu'aa ummata isaatiif buusee, namni yeroo jirutti onnee ummata isaa keessa jiru, namni yeroo hundaa ummata isaatiif dalagaa du'e hin jedhamu. Kanaaf maatiin, firoonni isaa fi jaalattoonni, hordoftoonni isaa, deeggartoonni isaatiif obsa isinii hawwina jechuun barbaada jechuudha. Dubbiin biraa immoo dubbii Jawaar ifatti nama gowwoomse yookaan immoo nama ittiin sobaa ture tokko jechuudha. Waan sanirraa ifatti saaxiluu barbaannaa, ifatti dubbachuu barbaannaa. Waan kanan isinii saaxiluun duratti mee viidiyoo kana dhageeffanna dursine jechuudha. Imanaan Jawaar himate suni kijiba soba jettee ati abiyyi ajjeese jedhee ni jiru akkamitti nama guddaan si ajjeese jedhe. Hai. Ana dhiisii immoo kiyyuu dhugeeffatadheeru dubbisan. Hai nama akkamitti namni gurguru hayyuu meeqa jira jechisan dhageeffachuu jiru. Kijiba wanni akkamitti mootummaan tokko nama qabsaa'aa tokkoon si ajjeesa jedhe. That is mistake hin jedhamu duniyaa tanarratti yoo ajjeesu fedhe bakka biraatti geessee mormarraa mura malee kijiba. Namichi aannu sila mootii keenya, jawwee keenya, jawwishaa keenya, burtukaana keenya jenneedhaan lafee ani itti baasee cinaacha kichi. Qabsoorra baasee lafee isaaf jecha kunoo kitaaba isaa gurgura jedhee isa waliin hiriira baa jedhee akkana lafee na keessaa yaada. Amma as dhufee deebi'ee dhammootinuu abiyyi si ajjeesanaa jedhe. Adeeroo usii kitaaba kee kitaaba gurguradhu nu bitannee hagamma. Ofirkaan hin gaanne kitaaba. Tole abbaan abdii waan kana baacullee faa jedhu, waan barbaadeefuu haa jedhu, koomeedillee faa jedhu, garuu dubbittiin dhugaadha. Dubbittiin namni nama ajjeesuu barbaade, namni waa nama godhuu barbaade sitti himee waasiin godhu jechuudha. Sitti himee waasiin godhu. Sanuu immoo mootummaan akkamitti yoo waasii gochuu barbaade sijjeesa jedhee sitti himee sijjeesa. Caasaa mataa fi danda'e qaba waan ta'eedhaaf waan barbaade si gochuu danda'a jechuudha. Wanni sitti himuu barbaachisuuf hin jiru. Kanaaf dubbiin tun dubbii kijibaati. Maybe Jawaar waan kana ittiin ho'ifachuudhaaf, sagalee ittiin argachuudhaaf, ittiin uummata kakaasuudhaaf jedhe malee dubbiin tun dubbii dhugaatii miti jechuudha. Mee irra deebi'aa laala. Loluun duratti waa jechuun duratti mee dubbii tana duuba deebi'aatanii xiinxallaa jechuun barbaada. Subscribe, share, like, comment gochuun dagatinaa.